كيبور ملتي ميديا برودكشن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتك إن كبجمو نجان كنا لفجر تيتي سنها كقبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان دعوتها جرتن كيبور ملتي ميديا كوبين كينيا مو كوبي ترباني يوكاهو كيسما تربانيتي كيسما كنا هرات أمو نما جدو كنا يونيفرسيتين يوكاهو جامعة الإسلامية قدتش مينيسوتا براتوت حدو بيبكمو بيكينا كتان أستاذوتا دكتوروتا غرغدو هدو نما يبسو إسها نيارتما ورون يبفوني لوروتا بيبكتا بيكينا كيسالاك كمانيدا أكا جامعة سناتي أستاذ كينا كبجمو كوانچا كاسن أبا وانچاته ميداليا أكاس ممو برافموت هدو كنتان أستاذ كمال أمان جمدا كبرنيت يعني جرا جا أستاذ بعنا جهان لفتة إسنسي بعنا جهان نؤدني أستاذ وام باقي تكتوكا وهي كيسيو كاسن أستاذني أبا فجو إساني تيرو بايه لا كأو مكا أبا تربا أبا سدّم مكا يرو تكتوك بكتوك يوديم تاني مي أبان كان كيها أبا شني أبا جالا كيف أنا مانجرا نمو نركتن سدينا موامي أفروامي دبو تجر أستاذ نمو هاج أبا فجوتي واموان علمي كان إنكو فسنتاني كان اللي أكسمه هدود واهي أرسيرة اللي وان جاني دبتني في سنيكاسي مي وان سنير راجع كانوا تي مي أكو مجد أنسانتو أكس باتي أتشنجيت تمو ست الألتني في جزء كم كيسات الألتن وانجل را كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفتي هردفتوتا كيبور مالتي ميديا أجتشاتي أنسي قيا راكي سما كيسنت إيش ترجمو في جمعتشو قدتو نتي أجهما كيستو يو متدورين torbee kana keessa adeemu yoo ta'u gammachuu guddatu natti agahama jechaati haqiiqatti waa'ee abbaa hamma 3-5-7 lakkahuu kana anumatu akka tasaa ta'e gizee wal baroomsaa miidiyaa irratti eegana ammoo goonu gizee Suudaan jirru televiziyoona Afrikaa irraa jalqabeeti hamma eegana ammoo Nuural Hudaatittu haga abba torba shanii waan lakkahuu fi namni achirraa laalee waan kana eegana ammoo xiyyeeffatu mala isinillee san irraa waan guyyaa kana kaaftanii fi haqiiqatti haga abbaa keenya Adamiitittu galchuun danda'a haa ta'u fagoo sanumu haga Adamiitittu galchuu hin danda'a li'annahu zariin tun deemteetum achi galti waan kana keessatti sila wanni kun dhugamaan akkasimu akkas ta'uu baatuun shakkiin illee qulqulleeffatuun eegana ammoo halaafulleeti namni kamuu eegana ammoo lakkahee galchuu hin danda'a jechuun baana ammaa fi maqaa kiyya haga gosaatti eegana ammoo galchuu hin danda'a gosti teenna akkuma beekamutti Bahamuda gadab asaasaa keessatti argamti Bahamudni kun haga ammaatti jecha isaa keessatti Bahamuda jedhee waama gariin nama Bahamuda jedha gariin ammoo Mahmud jedha walumaa galatti isiin bakka lamatti argamti Baalee fi gadab asaasaa keessatti eegana ammoo argamti an amma ka keessatti argamu Bahamuda gadab asaasaa keessatti kanaaf eegana ammoo maqaa kiyyaa ka abbaa kiyyaa akaakayyoota lakkahee Bahamuda kanatti eegana ammoo galchuu danda'a innis akka arbaan gadi kana maqaan kiyya Kamaal yoo ta'u Kamaal Amaan Gammada Tebbaa Cuqulaa Xinnoo Murqoo Nuunuu Jiloo Kombee Igguu Mahmud Mahmud kuni isa namni gariin Bahamuda jedhuun sani gariin eegana ammoo Bahamuda jedhuun saniiti isuma sila Mahmud ta'e namni keenya afaan Arabaa waan hin dandeenyee fi gariin Bahamud jedha gariin eegana ammoo Bahamud jedha Mahmud kun isa eegana ammoo gosti teennaa itti galtu kana isa hortee eegana ammoo Bahamudaati jechuudha. Maashaallah gaalatti isin keessadha hin ta'illee alhamdulillah lafa diiniiti akkanatti immoo amma namni gariin yoo akkanatti abbaa laakkaanii akaakayyoo laakkaanii maal laakkaan bara waa wannaa wayitti fakkaata akka gandummaa yookaan waa wayitti fakkaata noo kun immoo sanyii ofii beekuudha
ammaas namni hiika isin itti gaafattanii yoo jettan ati maqaan kee eenyu kaabbaa keetii akaakayyuu keetii akaakilee abaabilee kan keetii eenyu jettin yeroo isin gaafattanii maqaan kiyya ibaluu jedhama gosti tiyya an islaama balbala tiyya tawhiida faa jedhee himata garii kun akka diiniitti haa jedhu laakiin garuu doggora namni gaa rabbii waan keessa rabbiin nama uume itti qaanfatu osoo hin taane ima himatan waan san jechuudha kanaaf waan bareedaa kaastanii asirratti gaa daawwattoonni kennan yeroo tokko ni daawwatanii xeengadda gaa akka jaami'aa minisootaatitti waancaatu kaamee ture wancaa san kaastanii turtanii ammaas waan gara garaati kanaaf akka daawwattoota keenyaaf ta'u viidiyoo kana daawwannee walitti deebina. Notigeisani ebitesanara bagasiningae khalikni wa mara bagasiningae khalikni wa mara arragu jangu ya bafiti foto tajajilu da fawasa khigutu rakoisa furto ko qarabu qabtu imaysa basu wada khannuf sento imaysa basu wada khannuf sento nama wabe khutu ad-dunya hu bata namni wan bayne mota hayega ustaz me osogara kopi kanaatti hindeemin akka yaadannoo daawwattoota keenyaaf ta'u waan kana kaase ustaz bakka keessaa dhalattan arginee jirra barnoota hoo achumarraa jalqabdan moo isarraa kaataniiti gaafii baay'ee bareedaati akkuma himame kanatti gosa keenya ka Mahmuudaa kana keessattiin aladhe achumatti eegana ammoo guddataa ture gizee kana keessatti akkuma nama kamiitu abboolee yeroo duraa loowwan nama tissisiisanii hoolotii nama tissisiisanii re'ee nama tissisiisanii kana keessattis sheekni wahii sheek Khadiir jedhamanii ganduma keenya olitti gara ganda warra haji Muhammaditti Mahmuuditti galanii achitti qaraasuu jalqaban Qur'aana qaraasuu jalqaban yoo jalqaban kana obboleessinaan hangafaa kiyya obboleessi kiyya qaraatii galchan abbaan keenya sheenni obboleessa kiyya kana dambitti jaalate guyyaa tokko ka'anii ziyaaraa mana keenya dhufaniiti nabaananii inni kuni baromsaaf tola baromsa galchaa jedhan baromsa akaadaamii mootummaa kana obboleessa kiyya kana ammoo haa qaroo akkanumatti eegana ammoo gataa jedheeni ana hamma baromsi deebi'utti deemii hoolotiitti sinaan jedhanii hoolotiitti sutti deebi'ee jarri ammoo deemtee aga baromsi banamu hin qara'iniiti hoolotii ofirraati sinaan jedhanii yoo takiyyaa wajji eegana ammoo hoolotii deemee laga geessaa deebisaa watarri qulqulluu lafti gannaa miti buna gizeen kuni an ammoo akka isaan jedhan san hin taane hoolatii laga geessee deebi'ee badee qaraatii yaqa jarri qaraatii yeroo lama qaraatii yeroo ganamaatii fi yeroo galgalaati zuhurii boodaati ta zuhurii boodaa tana badee jara faana deema osoma jarri ganamaa fi galgala qaraatu aniin zuhurii booda seenu deemu fuundura lufe fuundura hin lufe yoo fuundura lufeetiin jedhu sheekni akka dura jedhan sanii miti na jaalatu jalqabanii yoo akkas soba jennu ana oo nama kana kamada kana yoo geennu sheenni ka'anii deemanii egaa biyyi isaanii gara baalee kana dhufanii biyyatti deebi'an biyyatti ofirraa deebi'anii jidduun amma wanni irraa hin cinne qaraati irraa dhaabbate amma hundi waluma geenne gama hoolotiitii fi loowwaniitii dachaane yoo silaa sheenni barsiisu hin jiru manni baromsaallee hin banamne ofirrumaa eegana ammoo loowwan tissutti dachaane soba yoo jennu ganduma keenya ta'eet gishoota nuun cuquloota jedhani gishoota warruma eegana ammoo obboleeyyaniiti jarri achitti namni sheek Muhammad jedhan ganda abbaa zaaruu oborra jedhamutti gale sheen yoo achitti galeetiin jedhu ammallee sheeka kana biratti qara'uu jalqabne guyyaa ammas qaraanee bakki xiqqoo sinirraa siqa diqqoo masii daqiiqaa 20 caalu kalu ka duraa caala diqqoo si furata ka duraa daqiiqa 5 wahiiti kun diqqoo si ol furata kanuma keessa yoo an ammallee wal caadiyaatiin gahu inni illee ka elite jechuun maali fitiraan gaa kunoo kun illee ana onatti kute kun illee immoo deebi'ee alqaariyaatti jettanii wala caadiyaatti wala caadiyaatti yeroo isin geettan kute
Maali bitina jara kanatu warra ciin dhalatiin gara biraatti dhufanii. Gara biraatti dhufanii. Namni keenya sheekulee qabuu hin danda'u hin beeku namni eegana ammoo yoo sanatti diinummaanuu reef seenaa jira sheekulee gaggalchuun reef jalqabaa jira akkamitti galchanii akkamitti horatanii kana eegana ammoo hin beekanii sheekuleen haga tokko eegana ammoo ta'anii dadhabanii ofirraa hin deemanii jidduu kana gosti hin seemana jedhamtu nuummaddii jirti. Achitti eegana ammoo qaraatii galuu jalqabee. Achi ishee qaban isaan. Isaan ammoo amma daqiiqaa 30 ol fagaatan malee sheeka. Ammallee masiqaa artan. Dura daqiiqaa 5 ture. 20 siqe. 20 amma 30 hiqee jira. Kun ammoo waan addaati. Warra wahabiyyaa jedhan. Warra wahabiyyaa nuun jedhan. Inni xiqqoosi suufiyyummaa kana qabaati. Muudallee warra baqqaasu kana. Sheeni sun xiqqoosi wanni hin jaalanne warra toohidaa kana eegana ammoo hin jaalatanii. Achitti xiqqoosi qaqqara'ee soba innillee hin ka'e. Eessa ka'e? Hin deeme gara biyya ofii. Hayyee amma yeroo kana eessa geettan quraana? Achitti ammoo guddaa nuun qaraaneeyyu. Hagumaa iqraa akkas wayii qara'ee. Isi anaan kana dhibaa jiru. Kunis kutee, kunillee kutee, kunis kutee maalitti haftan? Amma loowwan dachaane malee. Carraa sadaffaa kana. Carraa sadaffaa. Loowwanitti yoo dachaanu loowwan kanatti dachaane yoo jennu abbaan kiyya ganna loowwan na godaansise. Gara biraa. Warra eessummaan kiyyaatti. Naannoo san eessummaan keessan? Eessummaan kiyya warra Haji Huseen Hajii Ulfaataati. Gara Bonayyaa Gadeedu. Gadeedu. Sheelada jedhanii achitti godaanee warri Haji Huseen Hajii Ulfaataatii fi warri haadha kiyya warra Hajii Xeeboo Qeebaloo jedhanii gamaanillee gana ammoo gandi ol aanullee akkas warra abbeertoo walitti dacha'anii achitti na godaansisan. Yoo achitti na godaansisan ganna guutuu loowwan tisaafi bahee egaa birraan gara gadabiitti baname loowwan galfatuu fi obboleessi kiyya kan hangafa Haji Amaan Haji Gammadaa jedhamu loowwan kana galchi jedhanii erganii jennaan. Isiniif loowwan illee galchuu? Ana ammoo fursaan asitti argadhe Sheek Kabiir Huseen namni jedhaman ganda kanatti eegana ammoo barsiisanii Qur'aana achitti qara'uuf jecho faana galuu loowwan faana. Dura jalqabdammoo yaaduma kaaftan? Yaada kaase. Sheekachi argitan jennaan? Sheekachi argee jennaan anamma hin qara'aa hin galuu jedheeti yaada achitti kaase ofirraa sheenni loowwan mucaan ofirraa hin galchee an achitti hafee Qur'aana hin jalqabee yoo jedhu hagamuu hin turre isaanillee amrii ta'an. Sheeni sun amrii ta'an. Rabbi rahmatullahi. Haga amma gaafa kana eessa geettan? Hagamuu hin deemne ammallee wal fajrim akkas naannoo san jira. Jechuun. Ibtilaa. Taphattoota keenya kabajamu. Lichatu dhiifama. Amma aanaa onatti isheen kute. Gaa daawwattoonni keenya waan isin hubattanii amma kun aanaa onatti kutee kun deebi'ee wal aadiyaat gahee kutee kun immoo wal fajri gahee kutee jechuun amma kunin kutee kunilleen kutee kun aanaa onatti kute kun immoo kun wal aadiyaat gahee kute kun iqraatti kute kun immoo wal fajri yoo inuun du'eeyyu rabbi raan isaanii haa garu ishee naa giramanii maaliif tilaan akkana daandiin irra deeman kun ajaa'iba haya ustaaz amma isheen kun akirame arfaffaadha beeka hatta haga arfaffaa kaatti isin juuta walakkaa hin geenne egaa sanii Sheek Amaan Korroso shanaffaadha isaan shanaffaa eessatti bahi kun Sheek Amaan Korroso achumatti hin galchanii laa warma biyyaati qaraatiillee turanii su'uudiillee turaniiti egaa sanii galanii eega isaan amrii ta'anii amma isaan qaraasuu jalqabanii akka maaddaan sun hin dhaabanne tufan akka majlisni sun halqaan sun akka hin cufamne itti fufanii isaanumarraa akkana kattatti gadi hiiqaniiti qaraasuu jalqabanii egaa sanii gara masgiida guddaa Haji Huseen Hajii Ulfaataa ijaaranitti achi nuun deebi'anii qaraatii hin jalqabne qaraatiin kunii isaan irratti naa qajeelte naa hin qajeelte afaqadaa waan jedhamu kana yaani qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuu dambitti addaan baase isaan irratti addaan baase isaan irratti addaan baase eega isaan irratti addaan baasee ka'ee osoo da kana jiru walakkaa Qur'aana qara'a.
osoma asgar jirtan osoma dakana jiru وفي جزء تكون فين tokkoon finne guyyaa kana qulquuxiyaan gahe qulquuxiyaan gahe guyyaa qulquuxiyaan gahu kana an afaqadaa wanni jedhamu qubee arabaa dubbifamaa fi dubbachiiftu akka ajiibaatti baree qur'aana walakkaa banee qara'uu danda'a. Maasha Allah. Egaa sani akkasumatti eegana ammoo deeme osoo deemu nama ofii oliitii irra baha. Kam isinii oliiti? Kama naa oliitii irra bahaaf. Ayyee. Dakanaa ol baqara'aatiin. Osoo akkasitti deemu micaa wahii siraaj jedhanii durbootatti walii oolla. Adarshoo kanarraa inni achitti qara'a. Na fuuldura qara'a guyyaa kanan. Deemee juuza afuritti bira gahe. Isa bira gahe. Isa bira yoo gahu xiqqoo isii hin gaggaluufi sheekni wal bira hin dabrina walumaan deemaa nuun jedhaniiti na tursiisa xiqqoosi. Inni illee haqootu jedhanii. Naa ta'uu dide nizaamni sun naa ta'uu dideet sheek ammallee hayyamsiifadhe naa hayyamanii bira kutee sheekni anadha yoo haffazu irra naa bahanii boroo deebi'ee haffazaa irra naa bahanii deebi'ee haffazaa guyyaa suuraa yaasiinii gahu guyyaa suuraa yaasiinii gahu irraa ol sheekni guyyaa tokko naan baane. Suuraa yaasin irraa? Suuraa yaasinii ol irraa sheekni guyyaa tokko naan baane. Maashaallah. Ufumaa borumta fakkeenyaaf suuraa kana yoo hadha haffaze galee ka itti aanu ufumaa qara'a bulee qara'a maas layyuu gaada kana osoo jirtanuu gubbarra wannaatti homaa irra illee isinii bahuu baatan duraa gaada dubbii kennama rabbi. Borumta yoo deebi'u suuraa hin jalqabaa walakkatti illee kutu gaduma buusa. Guutuma gabbuusa sheek irratti. Sula suuraa qur'aanaa kana ka safhaa 10 qabu 20 qabullee. Fakkeenyaaf amma guyyaa suuraa nisaa'itu gahu nisaa'iin jalqabeetuma garsuma gabbuuse. Bar mataan nisaa'itu juuza lama. Akkasee maa'idaallee akkasuma gabbuuse. Kanaaf suuraa yaasinaatii oli sheekni guyyaa tokko naan baane odoo hin haffazin illee jidduun oolle haffazaa suuratti deemee sheeka qarqaarutti deebi'e. Ufumaayyuu deebi'e. Ijoollee haffaziisuu ijoollee eegana ammoo irra bahuu loohaa irratti barreessanii loohaa irratti eegana ammoo barsiisuu an khadii barreessullee sheek amaan korroosoo biratti achumatti eegana ammoo baradhee. Amma jiru isaan? Hin jiran hagammaatu rabbi isaan haatisu hagammaatu hin jiranii sheeka akka dambitti eegana ammoo an jaaladhu natti illee yaaddahanii ana wajjin kattaa keessa eegana ammoo oolanii akkuma fuulduratti eegana ammoo itti deemnuun argitaniiti. Egaa saniiti quraana san achitti yoo buusee an jedhu Haaji Huseen Haaji Ulfaataa dhufaniiti haffazuu qabdaa naan jedhan. Quraana haffazuu qabdaa yoo haffazdee xumurteetiin jette markaza Finfinneetitti yookiin eegana ammoo Itayyaatitti yookiin Adaamaatti tokko keessa si galcha. Isaan guddinaan maqaa Kamaal Amannaan hin jedhan haadha tiyyaan na waaman maqaa haadha tiyyaatiin saniif haffazii naan jedhanii hin haffazee haga suuraa toobaa hin haffazee juuza quraanii hin haffazee jidduma sanitti odoo amma quraana haffazu ammoo arba'ina nawawii sheekaratti kattaa keessatti adda kiyya bicha na barsiisan guyyaa eegana ammoo baroomsi hin jirre illee kattaachuun kuni kattaa jechuun agaa wahiitu jira gugurdaa jidduu mana isaaniitii fi jidduu masgidaa jira osoo masgida illee achi hin geenne achirra taa'aniiti achirratti na qaraasisan arba'ina kana khutbaa irraa jalqabee hamma bu'aatti isaan irratti marsaa 2-3 irra deddeebi'eeti gaaf kan akkuma namni galu ka'ee gale. Oluma jettanii? Oluma jedhee hin galee yoo galeetiin jedhu kalaasi hiriyyaan kiyya tokko ganda eegana ammoo eessuman abbaa kiyyaati warra jaarrotaa jedhanii sheeka Aadamii inni deemaa jira deemuu qabda isa wajjinnaan jedhan. Gallaan maatii jedhama. Maatiin naan jedhani. Qara'uu keessa nama gammadan. Gammadan amma. Ka qaraatii kennan sunu akkam ta'an? Inni barumsatti deebi'e. Barumsatti barataa jira. Amma barsiisaa ta'e barsiisaa jira ammanni. Qooda rabbii ta'ee. Qooda rabbii ta'e. Egaa saniiti isa wajjin ka'ee gara Asallaatti qajeelle. Magaalaa Asallaa moo? Magaalaa Asallaa yeroo duraatiif musaafirummaa bahuu kiyya. Gara magaalaa Asallaa. Gama magaalaa Asallaa. Magaalaan Asallaa guyyaa san asaasa irraa hamma Asallaatti birri 8. Lafti ittiin deeman. Lafti mallaqni ittiin deeman. Mallaqni ittiin deeman asaasarraa. Asaasarraa haga Asallaa birri 8 kafalan. Sheek Sultaan warra jaawwiti arbaa guugu agammaallee gana ammoo hin jiranii bara Suudaan deemnellee Suudaanitti rabbi walitti nu qabee isaantu qabee nuun deema. Ana ammoo ufitti na erkisanii naan deeman daa'ima ta'uu irraa mallaqa irraa kafalle. Ufitti na erkisanii haga Asallaa naan deemanii. Barri kun bara meeqa? Barri kuni bara 87 akkas
saddeettamii torba saddeettamii saddeet. Naannoo naawa waggaa 28. Asii asallaa irraa gara booruu jaawwitti kunne Sheek Adam Sheek amma asallaa dhayxanii qaraatanii lala qaraatii deemaa jirra amma asallaa irraan booruu jaawwi bakka jedhamtu yaabbanne ana itayyaa keessa ana itayyaa keessa hexusa keessa loodii hexusa keessa jaawwi bakka jedhamu Sheek Adam Sheek Bashir Adamtu jira Sheek Bashir Adam kuni nama Sheek irraa taa'e Sheeka wanni Sheek Haji Yusuf Cirorra nama taa'e nama alimaati nama alimaati achitti eegana ammoo kitaaba qaruu deemte kitaaba qaruu deemne kitaaba achitti eegana ammoo irraa jalqabne kitaabni daddafee achitti eegana ammoo hin deema kabiirran illee eegana ammoo hin jijjiraniiti achitti eegana ammoo irra laallee kaanee eegana ammoo Sheek Adamoo Qeenxaraa birallee wotara biyya gara biyya diidaa ofirraa imallee gara bakka maal jedhamu jetta wotara Lahotara jedhamtu. Lahotara jedhamtu bakkuma eegana ammoo aloota isaaniiti. Isaanuu achirraa bakka itti qaraatsanirraa miilaan ka'anii galanii nu achi gahuuf ammoo guyyaa kana makiinaan fayyadamne miilaan nuun deemanii deemne diksis gahuu fi gara jimaata loodee bullee jimaata loodee irraan diksis hin bullee guyyaa sadaffaa achi kaloonee kaambii tulluu gubbaa jirtu karaa wataraatitti jidduu san bullee kaambii naannoo haroo qeeroo nageessoo bira darbanii gamarraan jiru isarra bullee raasaa qulqulluu keessa jirti kaambiin sun xoorsoo jedhanii bas naannoo san bullee eegasanii imalleetti Sheek Adam Qeenxaraa bira gallee eegaa galleetti hin jenneeti ani guyyaa garana jaawwi hin jirullee namaan addan baane Sheek Adam kanaan addan baane zaawiyaa takka hojii bulla zaawiyaa takka hojii galla guyyaa Sheek Adam Qeenxaraa bira geennu odoo isaan bira hin gahini watara tokko qilee tokkotu jira isarra bullee gandummaa irra bullee kun inni nafaqaan bira haa galu jedhan. Bakki kun naannoo motoraa kana keessa. Naannoo motoraa kana keessa masgida guddaatu jira. Nafaqaan irra haa galuun jedhe warri bira bulle kun. An adda bahee buluun hin jaaladhu. Waan yeroo Reef bahaa jirta waan ta'eef baay'een barre. Baay'een barre hin didee gandi sangaluu dideeti micaan durbicha kiyyaa tokko daddafoo jedhanii isa wajjin ka'ee gara magaalaa Nageellee achi deemanii watararraa akkas achi deemanii lafa fagoo akkaan fagaattu isa wajjin deemee Nageelleen kun Nageellee Xoorsooti moo Nageellee Arbaa Guuti bar Nageellee osoo galuun taane akka nama Nageellee galuu achi deemna gara bahaa deemna gara bahaa deemna lafa fagoo hiiti eega sanii achi hin turre haga turreeti kaanee ammallee Sheek Bashir matti deebine boorumatti waggaa gamii turtanii waggaan guunne gara Sheek Bashiritti deebine Sheek Bashir biratti ammallee Sheek Bashir akkiyyaa fi asbooru ta'anii gizee kan eegana ammoo gama akkiyyaatti achi deebina osoma du akkasitti jirru Sheekni kennaa Sheek Nasraddiin Amaan Manzaa galanii ageena. Eessaa galan isaan? In ta'an yeroo duraatiif qobataa jiran. Sheeka biraarraa? Hajichumarraa qobatan isaan. Asun sheekotuma Haji Yusuf irraa? Haji Yusuf Ciroo irraa qobataniiti naannoo Itayyaa ganda Booruu jedhamtu ofirraa qobatan. Booruu tana dura isheen iyyuu hin jiraniimi? Sun Booruu jaawwiti oli. Gara baddaati. Tun ammoo Booruun tun ammoo Itayyama irraa iyyuu daqiiqama 30 ol hiiqan. Itayya irraa daqiiqama 30 ohii ol deeman. Miilaan akkaan kalu isaan qobatanii galanii bulii sagal isaan galanitti bira duunne alhamdulillah kitaaboleen hundureef jalqabaa jira hatta buluugni illee gana ammoo muqaddimaa ibnu hajarii keessa jira kitaabni tafsiira illee gana ammoo awwala jira isaan baratan gana ammoo tajriida jalqabanii riyaadan jalqabne tabi'a isaanii irra bara riyaanni qaraamu tajriidni hin qaraamu bara tajriidni qaraamu riyaanni hin qaraamu maali wanni sun jila laaffisuuf xullaaba irratti akka xullaaba irratti hin heddummaannee fi yeroo bal'aa mallee kitaabolee kennuufi nama tokko amma kitaaba mutuuna afur yoo kata'u taate yeroon akkaan gabaabbata xullaabni illee yeroo hin argatu akkuma mana barumsaa keessatti saabjettiin har'a baratame yookiin baratamu jidduu keessa oolchaa deeman kanatti akkasitti karoora sana eegana ammoo barsiisanii isaan bira hin turre yoo isaan bira turreetti hin jennu isaan illee ka'aniitti gama gadaba isaasa qubatan isaan ji'a jaha booda akkas iddoon xullaabaa hin tollee fi isaan uf caalaa xullaabaa waan yaadanii fi xullaabni akka malee guddate. Jamaa baate? Jamaa baay'ate
biyya immoo nafaqaa irratti xiqqoo rakkisee jennaani bakka xullaaba taatu soqaa jedhanii soqanitti gadabitti galan gadabitti gallaan faana ka'ee gale silaan gara biyyaatti hin deemne amma hagama shi ta'an isaan yoo tan ji'a jaha wayiiti juma jaha duwwaachi turani maskaan amma achirraa gara Bahamudaa kenna kanatti galan an guyyaa isaan gama Bahamudaa galuu hajamani qalbiin lamana taate kana keessatti hal sheeka wajjin galamoo hin dhiisa yoo gale biyya barumsi biyyatti baratan kun namaa hin deemu ana kam ta'a yoo hafe sheekni qalbiin akka malee na jaalatte sheeka qalbiin akka malee na jaalatte karoora isaan ittiin barsiisan naa liqinfamee funuunni isaan beekan beekumsi isaanii naaf liqinfamee kanaafi an akkam ta'a jedheeti istikaaraa salaatee rabbiin faanuma na kaase guyyama isaan guyyaa jimaataati faanaa ka'ee guyyama jimaataa san kaanee Bahamudaa kennatti galle makiinumaan nafaqaa galeanillee kun darasaatti ofirra maa ofii naannoodhaa mire naannoo yoo qeetti galee hin shaagalamaa hagam fagaata qe'ee keessan irraa darasaanuu galaa jiran sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 20 yookiin sa'a tokko fulakkaa darasaan galaa jiran ganduu keenya darasaan galaa jiran anamma yoo gale nama biyyaati hin shaagalamaa barumsa irraa eegana ammoo ooluun argamaa jechuuf nafaqaa gale nafaqaa yoo angaleetiin jedhu amma oduun baate kamaalillee ajjira jechuun ganda an nafaqaa galu kanatu warra keenya wal beekan isin dhufu kana maatitti nimne calliftaniituma galtanii calliseetuma galee calliseetuma akkuma darasaatti nafaqaa kenname isin warri amma nafaqaa bira galtan kun isin ijoollee eessatti dhalattanii isin hin gaafanne qorannoo san keessa deemanii takka warra keeyya beekan ana warra hin beekan sehee itti hime himanii jan beekanii itti oduu keessa deemtee oduun achi geettee maal jedhan duuba amma namni gara biraatti rakkatee dhufa isin olluma kana yoo bakka sila diddanii mana namaa galtan maal jedhana yaa maal jedhan ummanni suni farduma yaabbatanii dhufan abbeeraa kiyya heddoo Haaji Gammadaati amma haga amrita anji alama dura rabbi isaanii araaramu akkuma sana eegana ammoo abbeeraa kiyya Haaji Amaanoo Haaji Gammadaati abbaa kiyya ta'anii ka'anii dhufanii hin gallu malee naan jedhan geegessa maafuyyuu faana gadi hin baane isaan na dubbisanii geegessa maafuyyuu giddiin naan lixan jedheet isin dubbisumaaf dhufanii na dubbisumaaf naan galuufinillee anamma dubbisee geegessuma haxirii masgiidaa gabbahuu sodaadhe naan giddiin naan deeman jedhe naan galan jedhee sodaa faana bahuu didee masgiidaa keessatti irraa deebi'eeti eegaa saniiti turiinsa keessa ka'ee anillee gara biyya dubbisa eegaggale lafuma isaa takkaa walakkaa ka'ee galuu darasaan achi galan hedduu ta'uu arge darasaan ganama yaa'anii galgala galuu kan arge ayilee meelaatiin mokkoraa jedheeti torbee tokko mokkoree kalaas egaa sanii achumatti waggaa amma gaafa galtan kana bakka dura galtan san nama biraa haa galuu nama biraattu galee mana irraa qara'uu jalqabee mana irraa qara'uu jalqabuu wajji waggaa 3 fi walakkaa sheeka bira taa'e keessatti guyyaa 3 bichaa oole guyyaa 3 qofa warra kiyyallee natti hin hajamu anis eegana ammoo akkaan itti yaaddaha hatta sheek Saafii Shakmara yoo xullaaba ka'anii barumsa hordofuu irratti eegana ammoo kaasanii fakkeenya isinii haa ta'u mana ofii irraa bahee baratu wajji barumsa irraa eegana ammoo hin oolu barumsa irraa eegana ammoo hin kutuu jedhaniiti fakkeenya eegana ammoo na godhaniiti guyyaa 3 san keessatti guyyaa tokko dhukkubsadhee oole guyyaa tokko adaadaatii heerumsiisanii guyyaa tokko loowwan kennatu badee guyyaa 3 kana bichaa oole hatta xullaabni nama biyyaa ta'uu hin beekan guyyoota ooltan kana gaafa loowwantu bade guyyaa tokko loontu badee guyyaa tokko adaadaatiyatu heeruma guyyaa tokko anuma dhukkubee mana yaalaa na fidan guyyaa 3 kana bichaa mana yaalaa isin fidanii tuma jennaan yooma san feetanii qaayatti deebi'e borumtaa ofirraa deebi'e borumtaa qaatitti ofirraa deebi'e umrii kiyya keessattis haga gizee san keessatti guyyaa san takkitti bicha mana yaalaa deebi'e marfii guyyaa san bicha na waraante
kanaafi akkasi waggaa sadii walakkaa fixan waggaa sadii walakkaa fixe ayyee guyyaa kana keessatti sheenni xullaabni nama biyyaa nan seetu nama biyyaa nan seetu darasa mana seeti yoo Sheek Saafiin Kamaal Bahmudaa jedhanillee gosuma tokkas malee wanni achi ta'uu keessan nu banne dambitti nu banne dambitti kalaas guyyaa tokko darasaan addatti wal geennaa jedhan darasaan bichaan adda wal geennaa namni biyyaa beenu irraa bahaa jedhan subhaanallah guyyaa san dinqii ajiibaatti argame yoo anillee warra biyyaa faana achi bahu darasaan kunillee adda warra biyyaati kunillee warra biyyaati jechuu jalqaban anillee nama wahii kan beekne Sheek Muusaa Sheek Ahmad ka amma magaalaa Asaasaa kana majlisa hoogganangaan nama biyyaan seehu anillee isuma kana anillee nama biyyaan seehu yoo achi bahanii subhaanallah nama biyyaa ta'uu arge isaanillee nama biyyaan seehanii lochol dinqisiifanne namoonni warra biyyaa ta'uu beeku ani Sheek Malshuun Ibraahiim ka warra Karrayyuu kana Sheek Muusaa yeroo awwalaatiif akka warra biyyaa ta'ee ganaa moo arge kana fakkaata wanni waggaa sadii achi walakka dabarsitanii baada sanii hoo baada saniiti sheekni akkama isinii kaase sanii tafsiira yoo barsiisan fanni hunda keessa seenanii fanni sarfii seenanii fanni nahwii seenanii fanni balaagaa seenanii fanni musxalahaa seenanii kalaas مصطلح اللي مختصرات يسي جنا مو أكيد راق قرأت ترى يسي كجلشة صرف اللي شيني نبرسيسني أوزانا أفعالا مصادرة كنين هون دعنا مو كرانو بوسني أما نحو تنتو منصوب بنزل خافدي رشين منصوب بنزل خافدي ما نكون مالي اسم ما أنتم كانوا تاتي هيا بو isi tana deemnee baratuu qabnaa mi jenne isi tana deemnee waan amma cinqaanu taatan furuu qabnaa jenneeti ajiibaa gizee san keessatti ani ganda keenyatti imaama isin godhatan amma saa guyyaa jum'aa in salaachisa nama imaamatu hin jirre imaamni duraan hin jira jidduun ka'anii deeman ka dura deeman sani laaq isaanii miti ka biraa galchan achumaas eeguma qura'aana kattamee asi sheek awwal jedhanii gadee doorraayyi achi galchanii isaan ka'anii deemanii eegasanii sheek Mustaafaan illee jidduu keessa sheek Mustaafaan osoo hin galin dura sheek Mustaafaan eegan deemee galanii jidduu tokko masgiinni addatti hafee jennaani nu waan achi galluuf achumatti eegan ammoo xullaabaan tara wal salaachisaa guyyaa jum'aa eegan ammoo khaxiibni ana Sheek Kamaal jechuun eegan ammoo na waamanii kaaneeti Sheek Abdussamad kadiiroo hiriyyaa kiyya akaakayyuu kiyya irra galaa isa wajji taanee Sheek Muusaa illee hin deemna jennee laallee hin aanjinee fi Sheek Abdul Fattaa hin seemana ammallee eegan ammoo barsiisanii kanniin fa'aa wal geenneeti majmu'aan gara nama 40 yookiin 20 taanu Sheek Nasruddin bira kaaneeti nahwi deemne nahwi deemtan nahwiin garan Sheek Abdul Mannaan Saaguree ka amma Saaguree qubatan kana isaan tura wallo turanii obboleessa Sheek Nasruddin Sheek Mamanza Sheek Kamaal jennaani amma hojjetaa mootummaati ashaashamannee jiranii isaa qabanii deemanii walloon jidduu keessa egan ammoo ufanii sheeka biratti deebi'an Sheek Nasruddin biratti deebi'aniiti Sheek Nasruddin irraa tafsiira qara'anii guyyaa xullaaba wajjiin galgal ammoo addatti irraa qara'anii musxalaa ammoo egan ammoo Sheek Abdul Mannaan wajjiin egan ammoo sheeka irratti egan ammoo qaraana ganama isaantu eega isaan ufanii ammallee sarfii isaanitti deebisan isheenni yeroo kennanii fi xullaaba hundaa sarfii egan ammoo barsiisanii ergaa oduma duran taa'in dura dunaaf hin daa'in dura Sheek Abdul Mannaan achitti beenna jechuuf jedha sheeka biratti beenna Sheek Nasruddin biratti eega sanii deemanii sagureen taa'an isaan sagureen Sheek Abdul Mannaan taa'anii egeennaan nama duraan beennu miti ree kaanee bira qobanne yoo kaanee bira qobannu namni awwalaa kun mubtadiiti i'raabaan jalqaba i'raabni kun nazzihi xarfaa gahee jira deemeeti nazzihi xarfaa gahee نزه الطرفان كوني يعني أكيد فولتك أكمل لما نفذمو ور أول الرجال كبه حفظ الله تفي كراسين تفي جتولين قرين إجانا مو تكرارات هاتي وان تك دديبتي يجو وان دديبتو كنا
kalaasi xullaabni garaa seensifate bakka san akka tasaa ta'eeti antaan tuni nazihii kana keessa وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت كان برمتها جلاني اعراب قدا وهي غنا موت اوفني محفظه مديتي شيخ عبد الصمد لما مال جل شيخ عبد الصمد جلين يا ابو شيخ عبد الصمد كن كايسي وجدمت رياك يا انه جول حبيتي ادل لنا فكاتي اما قطر جرا خلاص يا ابو والله شيخ كمان دران شيخ جلين ومنصور هنتانه جلس اما سراو قبدي اما سراو قبدي اما اصوننا هو بين كشيء كجرين وامن سني أبدا هنتانا جرين أما ويا نحو نقلته شيخ كمال يون عندران أفهم بني نعم جران جرين شيخ كمان دراسة هنتانا يوتا تتنا جرين أما نفقا فقوق اللي أما بكتان الرا بكتان الرا مقالان سجورة طلاب بدن بتنبيه كلي تورته مقالة الرابانات إيما لقلا إيما اللي كنو دني قدا لقتي دني قدامنا ككونوا مرفتو كمرفتو نانو فاقو كوان فاقو ساعتي توكو في دقيقة أفرتني شن يوكين ساعتي لما جلا ديمنا قال لا إله إلا قرواني نقرقاري برسم برا أولاتي حفظا ديمنا كراكنا يوتياز قال له حفظا قال لا يوسي أتي ديمنو حفظا قال لا وسو واتكنو تهم بسيسين ما نجينا وسو نتهم بسيسيني حلقة جيد يقاسني شيخ عبد المنان الرتي وني جلقبه إرابة ما جلقبنا إرابة كنا يوم صبا جنو نوقلت إسم من دورة إبدي إسم ركفته بكساني إسم كافته سون أما مو إسم نقلت عجيبة نوقلت شفير كنا كماتني نوقفو شيخ صالح أما يجنا أمو الجراني مركز أنصار جراني في نما جبا صالح شيخ جمال أكاسي نما كان جباتي سانتونو أوفا قدم جيسنة دحلانا جلق أبنه جزية سنكسة نمني حلقة سنجرو نموني ججبان شيخ حبيبي رب رحمة ساني أقولشو أسنجيل لجباتها أني أمري تاني إن أكرمني شيخ ما وجدت أوفن داوي ولو جتشو ولو فنيتي نما فني هندا كنا مهركة تنقني جراني إنسان الرامو طلا إيجا سني أمل شيخ أحمد يعقوب اللي جراني شيخ أحمد جيلان فعلي كنا مو جراني نو أما شيخ حبيب الرامو طلا دحلان اللي جيبت نوفقلته إيجا جنتي إيجا سنيتي خالدي جلق أمنه خالدي الراني أشماوي شفيرنتي نجنا مو جلقبه إجساني نجنا مو أزهريتي دونه أزهري الران أكم سنة نجنا مو ملحة الإعراب بشرح كشف النقاب كنا نجنا مو قرانه إجا سنيتي فواكهة إجساني ألفيا شري نجنا مو من قليتيني جانب كانتي فني إملاء شيخ حبيب فارا جنا مو لالا ترى بلاغا اللي جنا مو لالا ترى شيخ الرالي جنا مو بلاغا لالو جل قبنه صرفي الرجنا مو جل قبنه أكاسيتي شيخ نأمسي وني عجيبة تأو نحو يمكن طبق أبو قبض جرانيتي قرآن تفسير القرآن تجل كبسيسان شرح جدول الإعراب جلو كناني الجدول في إعراب القرآن كنان قبر جل كبني تطبيق أتأت مقدمت تشاركنا حاجة تكو بودا شيخ سالي الدفي تفني تشاركنا يجنا مو وفاتين ترى أكاسيتي إسام برالله وأمتا سجلتمي سده عفوري شني جها أما تكنين سامبرا قاد إيراكن سأقول متيتن سأقول من سامبرا تريتي وان أشتي نمودة إرّا سبحان الله أني وقا لما يوم بريتين كأو طلاب نسر رام طلابنا يتنا تفتح فهميك أبدني بيكن لأنه أما لي طلاب شيكا كأولاتي قرب برات علمي بفونينو إنسان مرة جل كم إنسان مرة جل كم إنسان مرة جل كم بركان إجانا مو سيرة نسنت اللي اسم إنسان مرة
خلاص طلابني أكيد نمن الرامط اللي شيخ محمد تقول له هنجراني أما قرام جراني ثانيهم بيكو أحمد جيلاني اللي هنجرا متعوه اللي بالكنا هنجرا شيخ سافين أما سنجيل ثاني اللي كنا مو هنجراني كوني ملون اسمه جراني سر رامط اللي مالي جراني جرانا كنوا نمن أن الرامط اللي كنوتي شيخ محمد كنوا أجراني شيخ أحمد جيلان كنوا أجراني شيخ سافين فأجراني كنين تو جاينا الرقابة سان رامط الله جران لكن سر رامط الله مالي تين مريان مرن سر رامط الله مالي جران جنان كلاس هرياكية تكو جرا شيخ خديري نو غريك نكنا وري برا تكو غرنا مسقل تماجين وري برا تكو نما سقل تما كنا كيستي دمي سديت قودنيتي أدان قدامني وليك أباجر مكانه وليك أمنا دمك إن كنا كيس خجرو جولين ففتني خدير إبراهيمي ورقدي دوتي قسني تي دمي أكاديمي تي دي بي براته أما بانكي دلقا مونس تجرا يروح ما تي بانك نقد بانكي كيس دلقا أكام بيج أكام فتناتي حديثة كيس اللي أكام فتنا أكتي سجنا مو أكام فتنا كون شيخ عبد الله حاجيتي أما علمي برسيسني ونتي هنتي قدي دوخنت أكتي برسيسني كون يجنا مو شيخ محمد نور حاجيتي كونوا أما قباكنا تاني غربدا قري أتشكنا تاني شيخ محمد نور حاجيتي كون شيخ صادق أمبوتي شيخ صادق أمبولة والرئيس أبو جنجرو كاني كساتي نمني يجنا مو وليك أبا وليك أبنو أنا في خدير قياتكو أنا قياتكو خدير قياتكو أنا قياتكو خديري ما رجل أنا كونوا خديرو هنجرا خدير الرابط طولان جرين أكيد قوتنا أنجلان جدو كيتي جدو خديري والبرة تيمني كابسيفني وما تك فهمي كيسات اللي ولا سنجال سود أمني أمالان سنجال شفني نموت الجزيرة أما علم اللي فهم اللي وهون داك تاتني قالوا أمالان سنجال شفني أتنو موت الجزيرة نموت الجزيرة يعني قصني موت الجزيرة جل كبه لما بنيا الرا كم سنة جنا مو إعرابة دهلانا خالدي أزهري كشفي كني نجنا مو متولشي سابه إيجا أدوم كسيت تجرو أكتي ونين أفن الشيخ عبد الله شريف وانا كنت مدنو قد كنت نمودة كيسة ساقولي مت دكتور عبد الله جزيسني مكة جراني مكة دكتوريتي ويا سام فرقتن أبان رب الرحمن ثانية أقولتو صدقاء الرباسني أتجرا إيجا ثاني تزيارة وفني إيجو متورانيتي أوسو شيخ عبد المنان مادة كشفي برسيسن نو أمو أكنا وتركيسة تيني الفيا وليك أمنا سلاني سن أظنه صلاة أسرنا فكاته وفن أما جدو كان كيستي وفني طلاب شيء قاد سجل ثاني برسيسن كنا قافة قافي وهي لله دره فارسني كان الربا جراني لله دره فارسني كان الربا جراني نو وان هاسونين أجنّي كاني أفنى يوجنو نمني لله دره فارسن الرب نجرو سن كيس جراني أمن أسي أكيدون نجار سان جران كنان يودو بكن أبنّي أكت الله مادة سني هنتاني وان نبي كنيف جراتي دوب الرانجر جلّي قتايتي هركت تباسه إن الرب دا جنال إن الرب جرين دوران نجين نموان برا تنان الرب نجرو من أجين هركت تباسه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وتمييز أو حال نجرين يا شيخ ما لك دفعة واحدة ما بتترك لزملاء كان هنجرين سيجي زم تك كنوتي لفظ أنتم أما سديه لله تك دره فارسني كتكتير الرب ده كما في جنا مو زميلنا كان كي تجنا مو هنجنا جراني كل فريتي سلام نجاه جراني أما أول دودني كسنيتي صلاة بودا دعوة قرانيتي جا نمني درات جافي دراتي الرادة بيسه جائزة كبها جرانيتي جائزة كباني جائزة كبها جراني دبتري نفانا أبغى وجراني جاب دفود كإفانا به يوم كإفانا به طلاب دي شيء دكتور كمال مال كنا جرانيتي نفانا اسمفانا يا في غنيتي يو جراني سبحان الله وني بري قراني والفراني كلا جتنا مت أنساني بري قراني يوصلني قدوك هنجين أرقم أكان قدو وان أجيب ربي خناتي يوسن كما هرقا إرّا ملك نقول دوان هنجر في حتى الألفيات أنا مرة قرأته يعني
تنما إرّا ألفيات بتشون وين دندام وين دندام وصو بتتني قتينا جام قتيني بر ما كنت كل ما مسني كنا نتن أن تدواد ولا نفقاتها ألفيا تيم بتر متن مسي متن ألفيا تيم بتر اسمرت يجانا مو ألاقي رب جزاه قد حكى فلو شيء نكنا جالة شيخ عبد المنان جزء شيخ نصر الدين برجل إنساني شيخ سعودي قيا جمعة أمر كين نقله شيخ سعودي محمد كأدا ما كوني شيخ عبد المنان اللي سوّد فنيتي أكيد نبيكان وأنا بيكاني في كتاب وفينا الرام قصتان نتكنني فكينيا في كتاب أما أزهري كنا والله يمتني كوبي لين كافني مال قتشة كتاب شيخ زبيري توشي كبرجرا كشيء زبير أكرماني كان شيخ زبيري أكرماني ربنا ساني أقولشوا أزهري ساني كنا ما يقول على بكت الله كم تعليق أكنا بك هوندا أكنت بيك كمان كتاب كنا راقر يعني كتاب اللي تولشك أبا تولشك أبو كي كنا اللي ستنا بيكني جزء شيخ عبد المن شيخ نصر الدين برجرو كتاب لين شيخ قاسم رب جزاه ساني هكفرو شيخ قاسم أما إيرا كأبيرا شيخ سعودي كوني نبرة توري أشرا كتاب يجانا مو رجالا إيرا تهذيب التهذيب كتاب نجرمو كتاب يجانا مو أكان جباتي جرحي في تعديل كيسكا همه إني نبرة توري ابن خزيمان كان أرجمني ابن خزيمان كن قدان أرجمو نبرة توري بهكين نبرة توري دارقطني نهارك توري كتاب لين يجانا مو شرحي أدى نبرة توري حتى شيء إنه جزء ما حديث نتوقع يجانا مو قبلت كيس جرانيني أين صاحب التحذيب والتهذيب جران أشرا كتاب سهين وانا أشوف أشرا كان كاي وان كتابه هنك أبدا من نبي كنيف كتابه فينا كنا شيء كتابه كان الدم بيتي الرقرأت أكسيت يجانا مو قديم فت شيخني قياسا أكسيت يجانا مو ألفيانا كنني ألفياسا إرّا قراءات ريرت يجانا مو ألقات ريتي ودوما أكسيت تجرو ما نبروم ساكنا اللي سينوك أمناجن ما نبروم ساكنا ما نبروم ساكنا أكتا ساتا إيتي جزء سمن كي يبرجرو سمو عبد الرو مكانا سمن له أدادتي اللي بجلا قبني أكتي مجتين إنساني دربتي تيتنتاته آشو جناني عائشة جنان آشو جناني هم برات أباج أدا كنو برسيفت mana isaaniitti nu barsiifte abbaa caadaa kan achitti beeka kana malee waan biraarraan beeku gaaf kaanii amma abbaa caadaa kana mucattiitu isin barsiise manatti nu barsiise manumatti waan tokko tokko fuutee gargidda mara barreessite achirratti nu barsiifte kana malee waan biraarraan mana barumsaa seenee hin beeku amma barumsa galgalaa seenuu qabnaa jenna achitti barumsa galgalaa yoo seenuuf an ka'u akka tasaa ta'ee barsiisaan herreega barsiisaa jira. Herreega yoo barsiisu inni illee aan har'a ol seenuu wajjini namni kuni haara wajjin ifne sagal baay'isuu sagalii meeqanaan jedhe. Lafumaa ka'eemu takka san duran dhufne illee. An san duran seeni har'a ol seenaa. Calma jee gaafii kana isin gaafate. Gaafii kana gaafate. Maa irraa madde gaafichi? Li'annahu wanni godhaa jira barattoolee gaafataa irra deemaa ture. inni sakattaa jira jechuudha. Sakattaa jira. Inni akka isaatti barumsi kun akka guyyaa shanii gahee jira. Tokko baay'isuu tokko baay'isuu lama tokko baay'isuu akkas ol oofeeti sagal irra gahee jira amma. Sagal baay'isuu sagal yoo naan jiru eessaa fidaa fire. Duran qaraani. Duran baranne. Bakka fiduuf waan hin qabneef ofirraa kalaasin cal'ise. Cal'ise na booda wanni kun waan badaatii jedheeti barumsan ofirraa dhiisee. Sirma iyyuu ofirraa dhiise. Ofirraa dhiisee ka'eeti barumsa ji'a lamaan galgalaa kana beektu naasimaa fi haamilemaa fi naase ijoolleen kana fiddeeti mucaan tokko Khadiir Eda'oo jedhama warra eegooti eegoollee osoo hin geenne warra loleeti qoorabdoo Hiriyyaa Abdul Hakiim fa'aati inni barumsa kana baratee waraqaa kennanii fi kutaa sadii hin akka seenu jedhanii barreessaniif abboo baratu heddaa jedheen hin baradhu naan jedhe kenni ittiin baradhaa jedheen kitaaba lala dabtara qalama waraqaa isaa kennani waraqaa ittiin kennan waraqaa kun geegessituu kun namni kun galgala barate guyyaa maqaan hin galmaa wachirratti hin jiru Kadiir jedha kan Kadiir Eda'oo jedha isuma kana maqaa kiyya Kadiir Eda'oo ittiin seenuuta bar waan sin niqisisu keessa barumsa galgalaatu sagal baay'isuu sagalii dadhabe akkatitti amma kuno yeroo sagal baay'isuu sagaliitu ennaan
hin beekun deebii ta'e. Deebii ta'e. Amma hoo maqaa kanaan akkami seenuu fi kutaa lama seenuu fi. Kutaa sadi seenuu. Sadi seenuu. Mucaan hin tareera waan ta'eef. Mucaan waan dabre jiruuf. Kalaas. Inni barachuun barbaada. Inni barachuun barbaada. Amma immoo saniifuu bakka san seentanii barachuu. Seenee baratoota kalaas. Guyyaa seenee bara jedheeti itti seenee yoo itti seeneetiin jiru wayi suuraan gubbaan jiru miti ree akkama laalanii kadiira doo jedheeti itti aanaan dura ta'a gula sadii haa seenu eenaa barreesse. Gula sadii kana yoo ol seennu namoonni wajji seen darasaa irraa achitti amma Dr. Abdurrahim Mahmud Oleeti ATV keessa dalagan ammatti ATV keessaa fi Itoophiyaa televiziyoonii awwaliyyaa barsiisanii warra gadeedooti teessoo tokko irra teessoo duubaa irra gugurda jedhanii teessoo duubaa irra teessanii kun Habiib Haajooti rabbi rahmata isaa gochuu biyya Suudaanitti amrii ta'anii wajjumaan deemne achitti eeganaa immoo amrii ta'anii nama sadii kanaan duubateen yoo duubateennu ijoolleen nu fuuldura taa'an kunniin ijoollee kutaa tokkoo fi lamaa fi kanneen barateeti jajjabaatee dhufe. Saayinsii keessatti mallattoo dargaggummaa shamaraatii fi mallattoo dargaggummaa dhiiraa hin baratan. Saayinsiin hawaasaa naannoo jedhanii. Waa sagal gallaakka. Saayinsii jira yoo san. Saayinsiitti waan jiruuf saabjettiin barataa jiru saayinsii. Ijoolleen nu fuuldura ol kaatee tal sagal gooti. Waan amma achirra jiru san. Qomatti haffazaniiti dhufaniiti akkas gooti. Nu ammoo wanni kunuu nuuf haarawa. Wanni mana jedhamu kunuu isiniif haarawa. Dura barattanii hin dhufne. Barannee waan hin dhufneef muuxannoo waan hin qabnee fi walatti akkamitti nama gaafatanii akkamitti deebisanii kuni haarawa natti ta'e. Amma gaafsa asirratti durallee kunoo yeroo jalqabumayyuu os seentan sagal baay'isuu sagal himee tennaan diddanii wallaaltan darbitanii. Dhayitanii amma makaraa biraatti of galchitan. Of galchee. Akkamitti keessaa bahu duuba akkam taatan ayyeetu. Akkitti bahuu dammoo akka ajiibaatti bahuu dalaala. Amma adaawwanni kuni dubbifamee bulee maal ta'amee tiini amma nizaama halqaa kennaatti boryoo deebi'anii qara'uuf ka'anii xullaabatu sheeka achi gaafata waan dhibesan walii qabanii dabarsanii achi sheeka gaafatan malee sheenni mee waan kaleessaa keessa akkam gootan jedhaniiti. Naman gaafatan aadaan saayinsii ammoo barsiisatu waan kalee baranne jedheet tokko tokkoon kaasee nama dubbisa barattoota tokko tokkoon kaasee dubbisa amma sira jabdu dhufuu deema amma daawwanni kun akkasii jenneeti nu sadanuu walii galleeti kalaas jabaatu jalqabne borumtaa yoo dachaan harka yaalne hundu hin beeytani sila amma baranne dubbifne haa dubbiftanii malee nizaamni gaa barsiisan duran gaafatu barataan duran gaafatu barsiisatu seenee waan kaleessa irraa jee waan tokko egaa yaadachiisee booda waan isin dhibe gaafadha wanni jedhe gaafatan. Amma kan isumatu gaafatu jalqabe amma barsiisa ammaan guyyaa lammaffaa isin immoo hin gaafanne akkuma dhuftan hin gaafanne hin teenneetumaan eegganne amma muuxannoo waan fudhannee fi barsiisaan saayinsii waan itti aanu albuudota ashaakiltoota maalii jedhu kana nu barsiisee bahee borumtaa yoo deebi'u nullee harka baafne ijoollee wajjin shaarakuu jalqabne. Ijoollee wajjin. Akkasitti turree amma nizaama gurubbii uumama. Gurubbii. Nu sadanuu amma ciccimnaan ijoolleen garee kanaa ta'a nu jala duudde ijoolleen hundayyuu. Garee isinii jala ta'uuf. Nu jala ta'uuf amma. Ijoolleen akka malee kalaas namoonni ciccimuun dhufan jetteeti. Kaasa akkasii seenne herreega guyyaa duraa na dide san amma firaakshinii fi ussii keessa seenne. Ussiin kun paawuriidha. Tokko irra kana maal firaakshinii tokko irra kana isa kanatti duunne dhibbantaa jechuudha. Maa amma kutaa mee eegettan? Sadii matti hin jiraa yoo sanii jira. Gaama bar saayinsii tagamma yeroo dhaqqabnee barannetti hin jiru. Ol kuteera jechuudha. Hin jira. Kalaas kitaabni haarawa herreega haarawa hittu bahee gabaabaa isa gabaabaa sanii booda saniiti Abdallaa tokkotu jira. Akkaan nama eeganaa immoo herreega danda'u. Isin wajjin? La. Mana barumsaa keessa? Barataa kutaa 8ti. Mana barumsa halaltuu jedhaniiti. Mana barumsa biraa? Mana barumsa biraa jira. Muuxaalama akka kitaaba muuxolanii kan irraa baafadhe. Isarraa? Muuxaalama muuxolan kana waan barsiisaa. Saayinsii illee muuxoltan jechuudha. Herreega amma. Saayinsiin fi akkas Oromooni
barnaa galee amma gaa isin herreega waan mana barumsaatti baratan sana isarraa mottu oltanam waan boru barsiisaan barsiisu daftara fudhee jala gattaa'ee irraa barattan yoo achi seenu barsiisa mayyoo harka qabu jalqabe maqaan kiyya Kadir waan ta'eef barsiisaan fakkeenya tokko barsiisee barreessee ka'eeti Kadir kootuuti fakkeenya kana dalagi jedhee bu'a. Fakkeenya sana nato achitti dalaguu jalqabee Sheekh Dr. Abdurrahim illee ka'ee dalagaa Habib illee ka'ee dalagaa ijoollee akkasii dalaganii booda barsiisaan herreeganumatti harkisuu jalqabee. Dhufeetumaan mata duree xiqqoo sirraa tuttuqeeti. Pirootokoolii seeneetuma kaan isin hojjeta jechuudha. Kaan nuti hojjeta. Akkasitti herreega hin cabsine saayinsii naannoo hin cabsine Oromoo hin cabsine Ingiliffi jabaatu jalqabe. Ingiliffi kuni awwal irraa yoon jalqabini mataa namatti kaasaa. Egaa oduma akkas ta'u musaabaqaa wal dorgommii jedhan tokko kan mana barumsaa irra deeman. Amma gaa wanni sun CRC jedhaniiti jira amma yerootti amma waan haala amma nuti itti baranne amma haala amma keessa jiru kanatti CRC jedhanii mana barumsa shaniitii walitti deebi'anii hojjetamu. Dorgommii yeroo sana wudiddiree jechuudha. Wudiddiree manni barumsa kana nama sadii qabatee ufaa. Sunillee sadii qabatee ufaa. Sunillee sadii qabatee ufaa. Yoo san wanni dorgommii irraa nu godhani afaan Oromooti, Ingiliffaa, waa afuri. Afaan Oromoo, Ingiliffaa, herreega, saayinsii. Hagana kana keessatti mana barumsaa irraa bakka bu'ee deeme mana barumsaa Saaguree magaalaa Saaguree guddicha sallaachi deemanii harka mirgaa irratti jiru irraa bakka bu'ee deeme kalaasi Ingiliffa sodaataa ofirraa deeme Durumaani na filan garuu gola na filanii akka ta'ee diduun qabu ka'ee deeme carraa kiyya jedheeti saayinsii hin darbee gaafii awwalaa herreegni illee gaafii awwalan tuftee jennaan hin dabre Oromoo illee Ingiliffa illee waa'ee amataa irraa na gaafatanii hin darbe gaafii lammaffaa illee hin darbe gaafii sadaffaa illee hin darbe onneen irra kuttuu ganna deebite. Ka dura sodaattanii mana barumsaatti akkam taattanii baatan sun amma cabeera. Cabee jira amma. Cabee egaa saniitiiti kalaasii. Barumsa kana amma sitti dhaabdammoo itti fuftan. Hin dhaabne itti fufee mana barumsaa gaafas maqaa kennisiisee fi galeef. Waaw maashaallah maashaallah ustaas. Edaa isin injifannoo durumarraa irra turtan qaba. Mana barumsaa maqaan obse sanbichaa miti dorgommii fiiginsa lafaa irratti illee wajjin seene. Amma gaa yeroo tokko asir gaafii dhan qabu osoo siin bahin atileetii taatanii turtanii hin fiidanii jedhan. Gadaa san dhufte wanni sun? Gadama sani. Gadaa sani mannummaan barumsaa dirqii namatti fida. Akka fiiganiif. Mee namni fiidan jedhanii nama fiisan dura. Fiiginsa kana keessatti eega nama fiisanii ka humna kiyyaan akkama furdaa kanaa miti qal'aa cabuuf ta'a fiigee meedaa irra deebi'ee injifadhee gale. Fiidaniitu? Fiigeetu. Kanaafuu gaa nama odeeffannoo isin dura argadheeni hayaat maal keessa turan jennaan sheekni atileetillee turanii naan jedhan. Saniif gaafii kan isin gaafadhe meedaa naannawa dirree sana eega fiidanii xumurtanii booddee akka fiidaniif itti ajajamtan lamullee. Bas wanni na qopheessani. Atileetiidhaaf? Manni barumsaa wal gahee wal dorgomaami fiiginsa gabaabaa si jedhanii na qabatan ammallee. San bichaa miti utaalchoo ofii olillee. Utaalcholleen hin jira. Utaalcha ofii olillee saantimeetira 75 utaale. La ilaha. 75 utaaluun mana barumsaa kanaatiif mana barumsaa gudeetiif darajaa tokkoffaa qabadhe. Darajaa tokkoffaa qabadhe wanni na qopheessan. Dorgommii guddaa manni barumsaa akka aanaatti wal gahu. Isaaf na qopheessanii guyyaan qophii hin gahee awwala fiiginsa wanni ittiin jalqabne fiiginsa lafarraatiini. Fiiginsa lafarraatiin mana barumsaa ofii kanaa miti mana barumsaa laltuutitti nu fiisisanii fiigee fuuldura kutee of duuba gallaale dogongoraa barkute. Namni narraa fagoo jira moo kaloo jira akka ofirra laalee fiiginsa saffisaati. Akkasuma isin bira ta'a. Hin tarre gidduma kana miilli boolloo hiika sana ejjattee hin kufee achirraa ka'ee malee darajaa tokkoffaa gale. Subhaanallah subhaanallah. Salphaa gammaddan jechuun amma akkasitti boollatti illee kuftanii kaatanii injifattan ayyeettuufa. Darajaa tokkoffaa hin galee garuu miilli nama daahe. Wanti manni barumsaa guddina guddaa qaroomina guddaa hin qabdu sila akka nama yaalanii madaan kun akka qooruu waa namaa diddibanii naa hin diddibne
guyya mar'aa sa'aatii booda utaalchoo qabna. Kebor Multimedia Production.